بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبلوان كينا كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا ميديا إذن الرحمن إن شاء الله تعالى. حتى أنتنا ميديان إذن الرحمن كي ثم جبدو تكا أبتيتني سنيدي هاتي جتشولا إن شاء الله تعالى. كي ثم ميديان إذن الرحمن قبتي سنيف ديهاتي نما إسن هم بينه كإسان اللين إسن هم بينه كقروا أمو وان إسن قبتني ترراتا إسان بيكني يو ربي فدئ عالم قد الدنيا الأول برسيس ولاف كرور فتاة انتري أنتنا بإذن الله تعالى qabatee isiniif dhihaatee jechuudha miidiyaan Idn Rahmaan. Nama irraa fayyadamuuf nin fayyada jenneetii yaanna. Kallattimaan kallattii wal barnootaatti seennaa jechuudha. Ustaada keenya inshaallahu ta'aalaa Sheekh Abdurrahmaan Jawaaroo caalima namni hedduun keessa isaanii beekuu hin dandeenye, nama isaan dhiyaatee itti siqee waan isaanii hubate malee kuun irraa beekuu hin dandeenye. Guyyaa hadhaa kana miidiyaan Idn Rahmaan addunyaadhaan wal barsiisuudhaaf karoorfatee tattaaffii hedduu xumureeti isinitti as baasee jechuudha biidhnillaahi ta'aalaa. Kallattii miidiyaa Idn Rahmaaniin hadharraa booda kitaabota adda addaa yoo rabbi fedhe kallattimaan namoota jala deemee hordofee irraa barateef barsiisni bifa adda ta'een sagantaan torbaanii akkasuma sagantaa siiraa gaggabaabaa waan garagaraa inshaallahu ta'aalaa araabsuudhaaf qopheeffatee jechuudha. Yoo rabbi fedhe sagantaan kuni hadharraa eegalee sagantaa torbaniin deebi'u waan ta'uuf jecha namni jala deemee hordofeetiin irraa barate barnoota guddaa akka irraa argatu rabbi irraa abdii qabna. Kallattimaan inshaallahu ta'aalaa ustaada kennaan wal barnoota gaarii isiniin jechaati isaan wajjin turtii gaarii isiniin jedha inshaallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كبجمتوتا دعوتوتا كينيا كان بكا كمو جرتن بهجراتني لهجراتني كابا كبجراتني وري قري كيسن أكوا دقهو وقفي قوتني يرو هندا miidiyaa islaamaa hedduu isaa dhageeffattan jalqaba irratti salaamtaa bareeda haqa godhattanii nageenya haqa godhattan jechuudha. Barakaa fi rahmata haqa godhattanii hundi keessan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh siniin jecha kanatti aansuudhaan miidiyaan kuni miidiyaa keessan waa hedduu dalaguudhatti jira. Ergaa gurguddaa ummata islaamaa isin biraan gahuudhatu jira. Warroonni bu'uuressan miidiyaa kana ilmaan keessan ilmaan reef lafaa dhufaa jiran rabbiin umrii isaanii haa kaa'u galatoomaa isaaniin jenna. Isinillee baga ilmaan keessanii warra miidiyaa lafaa kaasee miidiyaa akka inni ummata kanatti dabarsu akka ummata kana ergaan rabbiitiif nabii dhaqqabdu taasistani. Isinillee baga rabbi isinii tahee ifaajee keessanii du'aa'ii keessanii ilmaan keessanii baga gammaddan baga ulfeeffamtan kabajamtan isiniin jedha. Inshaallah miidiyaan kuni ka'ammallee asirraa ol fagaatee bakka hedduu dhaqee darajaa kanarraa sadarkaa ol aanutti siiqee jedhu rabbiin nuuf haa taasisu isin hundaan jecha. Miidiyaan kuni bu'uuressitoota isaa yoo gaafannee jennu kaayyoo gurguddaa ummata islaamaatiif qaban. Ummata islaamaatiif ergaa gurguddaa dabarsuudha barbaadan. Ulamaa hedduu isaanii warroota hadiisa rasuulaa akkasuma ammallee qur'aana rabbii mata duree irratti ummataan gahuu akka qaban soynee ulamaa bakka isaan jiranitti ummatatti ol baafna jechuu bu'uuressitoota isaanii inshaallahu ta'aalaa yaada gurguddaa isaan irraa madde hedduu isaanii dhageenyee jirra. Waan isaan yaadan rabbiin bakkaan isaaniif haa ga'u jedha. Inshaallahu gaa akkuma reef asii ibsamutti jiru hundi keessan namni
وانا ما دبر سكوني وكجيلي عالمني بكجر هندتي مرتي إساء سونمتك جلان هفنها فيدا مججو سوهنتاني كيساواها فيدا مججو دافي لكن أمو رحمة ربي هنك جيلا مرتي كيسنما لقيفتي إرقاوهي إرافدة ربي إسنها تاسسو إن شاء الله تعالى والفاقة غلطوما كبجما بقى والأرقني إسنين جدا ميديان أمريها ديرت إسنيس أمري ديرت بؤرستوني ميديا خنال لأمريها ديرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذك إن جتاتي إن شاء الله تعالى قافي اتنباي افنو قافي لما كفا قافتت إن شاء الله تعالى كالاتمان قبيك إن كانت مريتي كايتانو السينا جتشورا بإذن الله تعالى. أستاذك إن درسمي سنلين أن أكو مسن الرائف ست تأيتي سنلين الردي بتاني حواسك إنك مكاكي سن إفستاني ويان تنمو تكتير بيتو أما أتش مسينسا ميديا إذن الرحمن ملي سن لمو أمان كن ديبي سن برچون دندو كان في مكاكي سن اللي إفستاني فيتي بإذن الله تعالى كتابا برسيسو داف وانتي يتاني لين أنا وجن الردي بتاني أكستي بيان وسوقوتني في بريدة. جزاكم الله خيرا شيخ مدثر الفاء داغلتوما سنين جدا إسانس إبساني جراني هاتو إبسيوات والجمال وانبالي سجدشو في أكس يعني أني عبد الرحمن جوارو لولو جدما قوستي تنومال فكاتلات بدا قوستي إسلام مان تنو جبدو مي هاتو قدين أرسيلتا أنا دابا غندا غوسا هنتيرا هارو إن شاء الله غندا هاروتي كأمو درسي وان أسرتك النمو إساجر أنيف درسي أسرتك النمو إن شاء الله هم ربي لافسين جلقبا كتاب سيرة أديمس رسولا بوابي إساني كأمس إساني تيفقهمس إساني هم دندامي متى قبابدو كيسا فلني فوندرت أمو إن شاء الله جرى كتابا إساءولي تتلي صدركات أنا كستي ديمو دندينيا أما في كتابني كالتي أن درسي هنجل أمنا جنة كتاب سيرة الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية كتاب جدمت نظمي نظمها العلامة ابن أبي العز الحنفي إن شاء الله كالتي أن إسي جل أمنا كون اللي أتشمران قواعد فقهيته أصول الفقهيته حديثته أقسم أما اللي فني وانبرال لي هم بقدر الاستطاعة هم دنديتيتين إن شاء الله تعالى وليف أرجومنا إسنين جدا كسي ما شاء الله استاذك إنه الفات داقلتو ما سانين جتاتي وبلوان كأنك بجمتوتا في جالة تمتوتا كان فكاتا جتشو لكبين قويا حدا أكو ما يسن أرقوت جرتاني نما الرافية دميف نم فيدا جنتي جهنة إن شاء الله تعالى ورا قبيل أنجلق إيه هردفي وإرى برته التملك ربنا سنها تايسو نهندا ورا التم فيدا ربنا هاتايسو إنسان اللي أنا في ربها جدوني إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.